Dubanin naan injifadde beektaa sagalee ol qabee dubbataan jiru. Okay. Amma reefi osoo akka carraa ta'ee namni si mallatteesse gasi dhiifna naan jedhan jette. Namni amma achi bakka jirtu kanatti osoo dhufaniitiin si mallatteessanii gasi dhiifti poolisiin. Nama tawakkalatu fidadhu naan jedhan. Nama maali? Nama qabdaa naan jedhanii beektaa. Baay'ee. Nama niin qabaan jedhanii kalaasitti dawwala nama duraan dubbataa ture isaa. Okay. Namni si duraan siin dubbataa ture yoo dhufee si mallatteesse gasi dhiisanii? Dhageessanii? Aloo? Mube? Networkiin location irraatini fuudhawaa. Please namni iqaamaa qabda rabbii jedhaatini yoo sirraa citte iqaamaan ta'ellee sababa mucaa kanaa sirra haa cittu. Namni iqaamaa qabdan kottaa seenaa mucaa kana mallatteessa fi baasa. Gadhiisa yoo mallatteesse. Nama dhabarraa yibar argitanii mucaan hundi isiidha ittee suuraa wajjin ka'uuf asirraa sobuu malee namni namummaan rakkoo isaa ana ilaallata jedheetini wannoo jedhu dhabame argitanii meemu? Argitanii? Waan jedha argitanii? Abu Musa kam? Mube? Networking yang wes. Oh mube? Halo? Networking keti miti kamu. Networking keti? Oh iya. Keti networking? Okay. Ati amma mana hidhaa kam jirta? Shumeessi si keessa moo mana hidhaa ganda keessaa jirta? Basmaa bakka tokkotti naan dibeetta. Bakka sanatti gootu malee jedhanii naani bakka ammas basmaa hin godhu jedhinaan asitti immoo dhufanii humna nama sadi ta'aniiti kan akka bu'anii basu. Okay. Goota malee deemna goosisan. Basmaa si goosisanii? Kaamni maalan godharee akkasumatti hin bassaanne. Ati amma bakka tokkotti basmaa achi goote malee asitti hin jirre. Ati amma mana hidhaan ati jirtu ganda keessa moo Shumeessidha? Baharaa jedhama. Yeroodhaaf kan hin jiru baharaadha. Baharaa? Hidhaan jiru baharaa jedhama. Baharaa qismiidha jechuudha? Makkaan keessa? Makkaan keessaa miti Jiddaa fi Makkaan gidduudha. Jiddaaf Makkaan jidduudha? Tole. Okay. Nama kuma lamatu si dhageeffataara. Bakki too dhagaa jiranii lookeeshinii naa ergi akka carraa nama argeen kennaafi. Okay. Lakkoofsa kan bilbila. Kan qabaa qo'ee bakka bilbila biraan coorki. Bilbila biraan kabaja. Lakkoofsa kan keessatti naa ergi. Hayyee. Akkasumas erga qo'ee hin cufatini. Bilbila tokko sirraa fuudhanii? Narraa fuudhanii isa kaan harkaa fuudhanii. Inni kun immoo harka jedhamnaan amaaf ta'e kana. Isa nakatti naa qabataa. Gara kiloo shan asii. Kan kisiifaan erga waasaapii jedhamu. Tole. Mubeeki. Amma ati maallaqa hin qabne waa nyaattee sa'a meeqatti si qaban? Mube. Networkiin isaan dalagu kun argaa jirtan. Nama gadhiisa maaliif carraan ilma Oromoo akkana ta'e garuu dhugaa rabbii. Carraan ilma Oromoo maaliif akkana ta'e garuu.
والله أم بيا لما كنت تركوا ميك أرجع أجا مشاكنا ركوا غرام يا سكونير سوما دوغارا بيدبج فيوتي سدوغارا بيدبج فيوتي ركتا ميك أرجع نما بيا نما تتي مدام فوق الرادار بس أرجعني عربي ماكينة رباس أرجعني ركوب ستيدو أرجعني barang kola tatti dhufe argine buzu aynat shigira aytana nama hagana dhukku sed argen beko mali beydani kun tokkofa mucaan kun daa'ima nama umri isam mana diidama keessati tokkofa lammaffaa ilmoo hiyyeessati nama haati isaatu guyya takka baankii dhaqxee hin beeyne sadaffaa haadhaaf hangafa arfaffaa haadhatii jijjiira jedhee milan lafa gara dheeratu jechuudha Itoophiyaa qaxxaamure Sumaalee qaxxaamure Sumaaleelaandi qaxxaamure Puntlaandi qaxxaamure Bosaaso qaxxaamure Bahara qaxxaamure Yaman qaxxaamure Sahara Suudii gaara kamiskana qaxxaamure Makkaan dhaqee baatii meeqa dalagaa dhabe Ramadaana darbe haadha waan ergu dhabe laata kolfitu jira jala jimmaa koo jetti rabbi jimsi haa godhu inshallah abo akka gurbaa kanaatti rabbi miila keessarra haa darbu gabare maqaa gandaatiin banatteen alatullah alayka abaarti rabbi sirrattabu oromoo gizee namni rakkatu walitti kolfu caala maas garsiisa intaloo nama jalatti kolfite tajimmaa koo jettu inni kun jimmaa argitame maali irra hedduun keessa warri maqaa gandaatiin banatan kun alatullah alaykum isinii galee miti haadha waa erga jedhee harka dhabe akka ayyaana ramadaana tan kana harme kiya osoo waan ergineef hin bahin jedhee dalagaa seene ofii lamaan dhabe isinii galee miti umrii ijoollummaa kanatti biyya ormaatitti miila lamaan dhabet yaalas dhabet dhiigas dhabet kaasaa jechuu dhabet afaan warra keessaniitiin kaasaas dhabet dhugaas dhabee hidhame jechuu waame qarabbi isa mokkore mucaan kun waame qada በጣም ያሳዝናል እኮ ነመ tokko azanu dirqama ganda kee ta'uun qabu እኮ dirqama fira kee ta'uun qabu nama gaafataa si gaddisiisa ammallee akkaataa rakkoon hunduu rakkoo walirra ulfaataadha mucaa fiigeen quufin dalagateen quufin bakka silaa kaayyoo isaa hin gahin fuudhee jaartiin qabne dhalee ilmoo lafaan qabne haadha ofii gargaarateen quufin garaa nyaateen quufin uffateen quufin deemee miiluma ofii kanaanuu deemee hin quufin ayasaazinem isa dhugaa rabbi ayasaazinem ante bittones mucaan gurozoo nama waggaa 50 ta'e ayasaazinem 50 biyaansi 50tti humna qabdaa beeka dargaggeessa an akka mataa kiyyaatitti osoo nama waggaa 50 ta'e baltumaan nama gaddisiisu 60 70 osoo ta'e ayasaasib bakka baltuwal alhamdulillah kichuu cite bar qaxara cite kanasi dhukkubsa bar kanasi gaddisiis isa dhugaa rabbi ba akka dhuunfaa kiyyaatitti oromummaa walitti qabna malee foon kiyya ta'e miti garuu waa'ee isaa kana badhiftee yoo laattu baay'ee tokko isa fakkeessaa osoo hin ta'in onnee kiyyan na cabaan waa'ee mucaa kana nama umriin isaa 45 oli 50 oli yoo taate nyaateera bakka silaa namni bara kana waggaa 60 70 80 irra jiraatu gimmaasha nyaateera homaan ta'u osoo du'ellee rakkoo mitiko mamooti yaallee no maashinni sun osoo aga miila lamaan irraa muru du'e homaa rakkoon qabu kalaas hobbaafateera hundi kennaa hin duunaa jettee sabbartee dhiifta hin azabame bar mucaan kun wanti dhukkubsuuf osoo haga morma miila irraa mure du'e tagalaggalemma innis tagalagaleera firoonni isaas tagalagaleera sila oromoon inuu hin beeku tagalaggalleera gilgil yedaha moot yani bar ladaha moot gilgil no jedhan amaaritu mammaa isa amaarati ladaha moot gilgil no hiyyeessa duun hobbaafachuudha bakka duunan hobbaafateera hiyyeessi kun garuu cinqi marraan cinqi danda'uudha waan rabbi namatti maal go'a danda'uudha በጣም ያሳዝናል namni akka namaatti nama gaddisiisa
Ijoolleen tokko tokko immoo hin boonna jedhanii ashaangullitti kolbitu kana barreessaa jira. Yenee mahayyimochi. Giritaa koomenti kana dargan. Osoo namni miira keessa jiru nama kofachiiftan. Dhugaa keessa jettee amma takka booyuu isiiti. Maal goota boottee maasii godha aga boottu du'aayii godhiif taappii godhi kompilinki godhi. Tokko tokko immoo hin boonna jedhanii ashaangullitti kolfaa gadhiisanii. Anillee akka arrabsu na godhaa jiran. Ta'ut attaaqum. Dinama tunni tamma gadhiisaa jiru ta kolfaati ta furrii qabdu sun. Ta furrii qabdu sun ta kolfaati. Ta asiin qabdu san booyi silaa imimmaan keessi keessaan jiru ashaangulliitiin bootta. Ashaangulliitis. Ashaangulliitii uffata ittiin gurguran kana uummata kanarraa laalanii oomishanii jira bara yeroo tokko tokko. Gatiin qabnu bara dhugaa rabbi. Ashaangulliitii taane barnu. Amma ashaangulliitii ta'uu kenna dhiini mucaa kanaa lafa badurraa ragaa. Isuma dhugaa rabbi isinitti himaa. Taabbii godhi kompilinki godhi haakii. Mee ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtan kottaa ergadha. Maal jetta waa'ee isaa kanarratti. Namni dhaqee achi nu baasu jira. Annamallee hedduun beeku.